Ijo beletite tilal tunalali ifa mana kodi rabbi ifa mana kodi ifa masiga rabbi jecha rabbi si qabna jechu rabbi nerga si qabne sirritti dhiifamanu godhe garama irraa garama qulqulluu dhiifamanu godhe viidiyoo duraa sanirratti jechuudha waana qabattee afaan ifa masi godhanii injiini akka rabbi si akka ifa mana godhi sinjee arraan tana viidiyoo ol beesi maru jira ifa mana godhi sinjaa Khalid akkasuma umuruudwaan jechu abdiinis hundi kasanu ifa masi gaafachuuf daawwattoota illee hunduma kasanu waranatti mufatee waranatti aaree maaliif ati akka dhiira waliin fixaanaan jechu turtan daawwattootaa fi hordoftoota kiyyaa isinillee dhiifaman isin gaafadha dhiifaman godhaa dhiifama guddaa isin gaafan irra deddeebine jechuudha rabbiif jecha dhiifama nu godha rabbiin isin qabne jira namni hin dogoggorin jiru garama qulqulluu dhiifama nu godha badii keenya walumaa galatti badii assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa dhufnee jira dachaanii jirra arra maaliin dachaan jechuun keessan hin oolamu duraan dursee salaamtaatii ta'oon irraa burqitee bakkuma isin jettan qilleensaraan barartee isin haara qabduun isin hinja Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Daawwattoota urjii Itoophiyaa hundi keessanuu akkam jirtu fayyaa keessanii nageenyi keenya bakkuma jirtan isin akka qabu isiniin jenna. Egaa itti fufi urjii. Akkuma beektanii khalaas Khalid harkan jiraachuu ture yaani abdii naqabee mana isaanii jiraachuu ture bas arraan tana akkuma isarra dawwalanii isaan gadhiisii Khalid urjii yoo nati gadhiiste malee nati gadin dhiisnu gadhiisii jaanii khalaas waadaan seentaa abdii telefoona irra dawwalee agartanii jirtanii waan nan juumiti تليفون الرد ولا واجانا نيجل تايون أتي واجانا قلت أسين قد إيسا يوني في أمو أتي قد إيسو قلتنا أنا سيسا خالد أسي قدين إيسو جيني قد إيسي قدين إيسا جي خالد إن أسي قد إيسي في خالد أكسن أوجو منا نبرا جو فيدو مو جيم مري مال جنة أكس دي جتشودا أما أنتنا إسان قد إساني ديمي نانجاني واي لكنا وباتني دكتور ناني تو تأخرنا بيرا نبات أخرنا أتي بات الرحيم بو قسن تكو أما بود أن isinin tokko jeenitin akkuma isaan naanjaan nuyoonati nutuyti akkam sigoona akka feesan goota niyoonan isinti deebee jeenitin akkasti jechuu gana isanii jiranii alhamdulillah arkaabeetin jira arraan tana kuno Mustafa waliin argama maaliif jennaa wanni arraan tana jechuuf ol baaneef dhiifam isaan gaafachuuf daawwattootaa fi hordoftoota keenya sirriidha duraan jette wanni arra isin duratti argamnuuf jechuudha keessattuu badii keenya fudhannee dogongora keenya fudhannee isin duratti daawwattoota keenya fuulduratti baanee jechuudha daawwattoota keenya gaafannee duraan dursee isin dura dhiifama gaafachuuf deemnaa dhiifama gaafanne isifaan keessattuu daawwattoonni xiyyafaa warri jechuu natti aartan hedduun keessan warnatti mufatee jira warnatti aaree jira hundi keessan dhiifama naaf godhaadha akkasuma Khaalidii fi Abdii fi Umuruudwaan hundi isaaniitu warrummaan alaa kulli yaani hundi keessan akka warnatti aartan guutuun keessan dhiifama naaf godhaadha dhiifama isin rabbiif jecha jechuudha dhiifama nu gootanii kana booda nuti badii keenya walumaa galatti badii keenya ittiin deemnu jechuudha irra deddeebinee badii keenya amma booda hin jiru nageenya jechuudha nu biratti jechuudha amma booda dhiifama nutti balleessee dogongora keenya ni sirreeffannaa Abdii Khalid haadhoorraa Khalid jechuudha baay'ee tokko dhiifama guddaa isin gaafanna dhiifama nu godhaadha viidiyoon keenya kun yoo isin bira ga'e jechuudha akka isin dhiifama nu gootan rabbii gaditti abdii isinirraa qabna jechuudha urjilleen nagaan Khalid gadhiisee baatee galtee jirti kanaafuu isaan waadaa seensanii jiran amma booda urjii yoo itti deebite akkam sigoon tana durallee viidiyoo duraati irratti illee sobaa turte tuni viidiyoo isa dhumaati akkam siguna na ajjeestanii walii sanaama keessa yoo guututti na baasaa yogguu an deebi'ee badii hojjedhe amma booda badii tokko yoo narra argitan jettee waadaa seente fi Khalid waadaa seensisee jechuudha gadi dhiise maaliif jennaan arra waniin ol bee viidiyoo maru jiruuf dogoggora kiyya arkeetii dhiifama daawwattoota gaafadhe isaanis dhiifama gaafachuun qabaa maaliif jennaan akkana yaa'ii godee yeroo hunda mushaakil dhaabee akkanatti nama dhiira waliin fixee dhiira wal nyaachisuun faayidaa hin qabdu ati intal maaliif dhiira wal nyaachistaa dhiira maa waliin fixxaa nama maa waliin buustaa kanaan jettanis irra guddaan kasan akkas naan jira warri natti aartan guutuu warri natti koomantiin jechuudha koomantiin daawwattoota keenyaa wama akkasitti jechuudha warri natti mufatanii jirtan warri natti aartanii jirtan isin hundi kasan dhiifaman isin gaafachuu arraan tana ol bee viidiyoo maru jira dhiifamna godhaa rabbiif jecha jechuudha rabbiin isin qabdu jechuudha maaliif ilmi namaa walitti nu addunyaa kanatti namni hin dogongora hin jiru dogongora isaa keenya kana sirreeffannee jirra keessattuu urjiin jechuudha dogongora kee sirreeffatee jirta amma booda daawwattoota kee duratti badiin kiyyaa itti hin deebi'u jettee fiti akkuma Khalid Abdii waadaa seentanitti isinilleef isin duratti ija keessan duratti viidiyoo maraa jirra waadaa isinii seenna ittiin deebitu amma booda isinlee badii isi hunda fudhattee jirti mee isinlee asumaan osoo jennu rabbi si haa qajeelchu du'aa godhaafi maaliif anu ifarkeetin jira maaliif jennaan ani nama kana waliin fixee maal jechuun kuni maali jee taa'ee ifinaasoo ture tamam akkasuma arraan tan ol bee viidiyoo daruurii maruu qabaa
daawwattoota dhiifama gaafadhe isaan dhiifama gaafadhe isinis dhiifama naaf godhaadha akka viidiyoon tiitu isin bira geesseen hoggaanii fi gartanii dhiifama naaf godhaadha maaliif jennaan ol baatii qilleensarraa dhiifama nu gaafatti jechuun kasan hin oolamu ammoo ani maaliif jennaan ol bee daawwattoonnis harkanii namoota daawwattoonnis akkasumanatti mufatee jira isaanis dhiifama naaf haa godhanii isinis dhiifama naaf godhaadha ji'a isinis hin gaafachuun kiyya ammoo natti naarinaa natti mufatinaadha dhiifama naaf godhaadha ammoo qaamaan isin bira ga'ee qaamaan isin walgarree isin walgarree osoo qaamaan isin garuu dandeenya jechuudha hunda keessanuu qaamaan isin dhiifama garaa irraa onnee irraa akka isin dhiifama nu gootan garaa qulqulluudhaan akka dhiifama nu gootan barbaanna nutilleen akkasuma garaa qulqulluu dhiifama isin gaafannaa oomfiin tarabbiitii dhiifama nu godhaadha oomfiin tarabbiitii rabbiif jecha nuti dogongora keenya walumaa galatti jechuun nuti dogongorree jirra balleessinee jirra dogongora keenya kana fudhannee jirra urjilleen fudhattee jirti amma booda ittiin deebitu anillee dogongora kiyya dhiifama guddaa asumaan isinin jaya nattu balleesse sirriidha kaalidiin akkasitti walumaa galatti jechuudha irra deddeebi'ee hin himu irra deddeebi'ee kun hin dubbadhu nama maallaqaan baay'ee natti dhagahame garuu ni dogongora kun seenaa nama keessaan bahe jechuudha maaliif jennaan namni waan taane hin qabu sobamuun malaa amma irra guddaa takka namaa tokkos na godhu ture warra akkas na godhu ture san hunda ani fi fuutti aareetiin jira ammaan tan aareen itti aare san dhiifama isaanillee ni godhaa fi dhiifama an namoonni itti aaree fi nama itti aares anarra waliin ol beef nageenyaan barbaadaa maaliif jennaan nageenyaan barbaadaa namu tokko nagaan jiraachuu namutu nagaan naa jiraatu jireenya fi namutu nageenya qofa barbaada jechuudha mushaakilii nagaan jiraachuu barbaada isaanis nagaan naa jiraatan namutu nagaan bobbee haa galu maaliif jennaan namni mana akka ni gujaa akka wal qabee waliin dhaabbachuun faayidaa takka hin qabdu tamam isinis dhiifama nuuf godhaadha isin jenne nutis akkasuma dhiifama isin gaafachuudhaaf ol baane dhiifama nuuf godhaadha dhiifama guddaa isin jenna daawwattoota keenya keessattuu isin jechuudha keessattuu isin dhiifama guddaa warri nama fayyadamu daawwattoota jechuudha isin kan daawwatu yeroo hunda viidiyoo marree ka gadi dhiisu isin dhiifama guddaa isin dhiifama guddaa rabbiif jecha dhiifama nuuf godhaadha nuti badii keenya itti hin deebinu nutillee amma booda kaalidiif abdiillee abdii keessattuu saahiba kiyya kaa'u yeroo dheeraa wajjin turre wajjin nyaadhee dhugee beeka Komantii jalatti ni dubbisa jechuudha yaada keessan nu kennitanii ati hiriyaa gantoodha hiriyaa qoyii wajjin nyaate san hin beekne naan jaa turtanii sirriidha dhugaadha ni dogongoreessan ani fudha suni badii kiyya jechuudha walumaa galatti isinillee dhiifama naa godhaana anillee dhiifama godhaaf abdiin ani saahiba kiyya obboleessa kiyya qaalii dhiifama guddaa si gaafadha sumaani atillee kaalid sirritti dhiifama naaf godhi mana keessanis dhufee mana keellee dhufee sirritti mana kee dhufee gadi fageenyaan isin gaafanna ammaaf immoo viidiyoo kana kamarre daawwattoota keenya fuulduratti jechuudha viidiyoon kun isin bira gaya viidiyoo kana nu ilaaltanii dhiifama kan sirritti nu gootan jechuudha dogongorree jirra kanaafuu viidiyoo kana wanni marree fi daawwattoota keenya fuulduratti badii keenya fudhannee daawwattoota keenyallee dhiifama gaafata belleessinee belleessaan keenya nutu belleessee badii keenya nuti ol baanee viidiyoo isinii marree dhiifama isin gaafannee akkasuma daawwattootallee dhiifama gaafachuun kun akka isin dhiifama nu gootanii fi dhiifama godhaadha ammoo nuti akka isin mufattanii ammas dhiifama isin goone afaaniin nuun jettanii akka garaa keessatti summi nuun qabatanii barbaannu summi garaa keessatti nuun qabatinaadha dhiifama gararraa jechuun onnerraa jechuudha badii keenyas fudhannee jirra dhiifama isin namni badii fi hin beekne jechuudha garma qulqulluun dhiifama isin goone rabbi nurraa jaalatutti jechuudha walitti buune erga walitti buune immoo dhiifama guddaa dogongora keenya fudhannee jirra isinillee garaa keessatti nuu qabata yoo hordoftoota keessan kasaalfattan taate jechuudha afaaniin maybe video keenya kan argitanii dhiifama afaaniin nuun jedhu osoo nuun jechuu hin ta'in jechuudha garama keessa onnima qulqulluun gartee garama irraa garaa qulqulluutiin nutis dhiifama isinii goone jettanii akka abdii fi kaalid viidiyoo nu martan akkuma nuti hordoftoota daawwattoota duratti isiniif mara jechuudha isinillee akka daawwattoota keessan duratti nuuf martanii dhiifama wal gaafanne nageenyaan akka obboleeyyan rabbiititti sirriitti wajjin jiraanna jechuudha anaaf abdiillee hiriyaa kiyya qaaliif gaarii nama anaafsi jechuudha amma booda akkuma duraanititti obboleeyyan rabbiiti akkasuma wajjin jiraanya walii amma booda nu jidduutti ka jiru nageenya rabbii qofa akka obboleeyyaniititti wajjin jiraanna dhiifama guddaadha sitti balleessa jira kaalidii fi abdillee dhiifama garamaa irraa onnima irraa garama qulqulluun dhiifama nu godhaa jenna irra deddeebine jechuudha. Nuti dhiifama isin gaafachuu jirra ammoo nu tuffatinaadha maaliif jennaan namni badii yoo nu tuffattanillee gaafachuun kuni waan yoo nu tuffattanillee ka jettu taate manguddolee ni finna dhugaadha manguddolee ni finna jechuudha badiin keenya dogongorree jirra ijoollee tana miinee jirra nuttu miidhee badii keenya fudhannee jirra
yoo ka jettanii bakka manguddollee ka barbaadan taate yaadira hin finna garuu immoo osoo manguddoon jidduutti hin dhufin jechuudha asumatti manguddoon daawwattootuma keenya kana daawwattootuma keenya fuulduratti viidiyootiin kana wanni marree gadhiisuudhaaf deemnu akka dhiifama isin nuuf gootan barbaaduu fi dhiifama viidiyoo sanatti aantuu isin martanii yoo gadhiistan viidiyoo teessan akkasii garee yoo dhiifama isin nuun jettan dhiifama nuuf gootan ammoo dhiifama isiniif hin goonu maal jettanii wanti hin jeenaadha nuti dhiifama isin gaafachuu jira badii keenya isin gaafannee rabbiif jecha jechuudha dhiifama nuuf viidiyoo kana dirqamattuu bakka ol baasee daawwattoota keenya fuulduratti isin gaafatuun keenya dirqama jennee tanaaf urjillee walitti himne daawwattoonni keenya ni jibbanii jiru dhiifama gaafadhaa nuun jedhutti jiru ishee dogongora keenya erga beekne dhiifama isin gaafanna jechuudha viidiyoo ka isinii marutti jirru viidiyoo kana laalati amaanaa jechuudha adaraa dhiifama nuu godhaa isiniin jenne jechuudha walumaa galatti kaalidha hundi gaagaa daawwattoota keenya kaalidiif abdilleen hundi keessa namni itti balleessine hunduu namni badiin keenya jennee fudhannee jirra namni nutti aare hunduu jechuudha namni nu daawwatanii koomantii jalatti si yaada nuu kennitan dhiifama guddaadha dogongorree jirra ammoo dogongora keenya kana amma booda ittiin deebinu ni sirreeffanna dhiifama guddaa nu godhaa isiniin jenna rabbiif jecha jechuudha kaalidii fi abdiin viidiyoo keenya kana laaltanii osoo nun tuffatin jechuudha badii tokko namni erga badii tokko ofirratti mure jechuudha natti balleesse boleessa kiyya yoo jedhe dhiifama godhaaf jechuudha hundi godhanii amshii namni sun erga badii ofii beeke erga balleessaa ofii beekee dhiifama jedhe dhiifama ni gootan jennee abdii qabna jechuudha akkasii moolchi. Ayiwaasa maaliif jenna irraan tana amma hagaree kun tanaa kan kophaatti taa'ee ifinaasoo akka maraattummaa teessee ifinaasoo tanaan jettee waa hedduu yaadadhee waan duraan isaan irratti hojjechuu ture maaliif taanan akka namaaltu duraanuu kana hundaa maaltu godhu nagee mee osoo nifiin isaan tuqu baadee wayna tuqanii yoo namni yoo lafaa kaatee hin tuqin eenyutti se tuqa numatu lafaa anumaatu tuqetu isaan kana yoo nifi isaan adisanis jarana kuloon isaan adisan isaan hindiisu anumaatu kana hundaa uumu jira anaan nama akka waliin fixu jira ammaaliif jennaan dhiifama isin gaafachuu goon ol beektanaa fi anaa badii qaba anaan nama akkana waliin fixu jira yoo nifi kana arra kana maalitti fi kana jireetti fuuletti haaromse jechuu akka isaan hin beekne nama isaan hin beekne jechuudha walumaa galatti ana badii hunda qaba ana dogoggora hunda dhiifama nu godhaa isinillee jechuudha dogoggora guddaa ana qaba maaliif jennaan nama isaan hin beekne yoo finarra kana maallaqaatti bite guyyaa biraa maallaqaan kabiraatti fidammas nama isaan hin beekne itti fidee tumsiisaa nama isaan hin beekne isaan amma guyyaa khaalii dalaga irraa galu sanfaa guyyaa sanfaa hedduu takka yaa khaalii yoo ni fi dhugaan garteemi akka obboleetti dhalaa qabaattee yoo obboleetti dhalaa dhugumaa qabaattee akka obboleetti nalaalii akka jechuu ni jira nuti ammallee yoo isin araarama mana isaanii mana abdii fi kaalidii dhaqa araarama jettanis nuti dhalina ni dhalina mana isaanii dhalina ni araarfanna kaalidii fi abdiin viidiyoo keenya kana dhageettanii jechuudha mana keessanii ni dhufna nuti ni dhufnee isin araarfanna sirritti jechuudha sirritti walitti fayyina nuti gara keenyaa urjii atis badii kee beekee jirta anillee badii kee beekee jira dhiifama isin gaafannee jira jechuudha daawwattoota keenya fuulduratti sirritti dhiifama dogongorri keenya nuti isinitti balleesse dhiifama guddaa asumaan daawwattoonni urjii tuubbillee sirritti jechuudha hanga viidiyoo biraa qabannee isin deemnu viidiyoo isaan araarfannee akka isaan walii qaama wal garree dhiifama isin godhe yaada keessan koomantii jalatti nuuf barreessaa jechuudha akkasitti nutis isaanis dhiifama nu godhe nutis khalaas dhiifama nu godhannee gaafannee dhiifama isin godhe yoo gaaf isaan nu jaan viidiyoo biraa akkasitti qabannee isin hanga viidiyoo biraa biraatti walitti deemutti assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh